Guyyaa harka fuune kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Niitoorkii odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turan Buunaa waa beekote. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana turan affeerraa kiyya. Walwaraansi waraana bilisummaa Oromoo fi loltoota mootummaa Itoophiyaa gidduutti adeemaa jiru jabaatee itti fufuun himamee jira. Waliigalteen ulaa galaanaa Itoophiyaa fi Somaaliilaand taasisan lubbuu ilmaan Oromoo biyya Somaaliyaa jiraatan akka badu taasisee jira jedhame. Hidhattoonni Beenishaangul Gumuz Oromiyaa keessatti haleellaa raawwatanii manneen namoota nagaa gubuun gabaafamee jira. Manni murtii idil addunyaa himannaa biyya Afrikaa kibbaa Israa'el irratti bante ilaaluu eegalee jira. Kunneen hangafoota oduu turanii irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Niitoorkii. Walwaraansi waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti adeemaa jiru jabaatee itti fufuun himame. Walwaraansi waboo fi mootummaa Itoophiyaa goleewwan Oromiyaa mara keessatti kan itti fufee jiru waggaa ta'u, waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa irratti olaantummaa waraanaa fudhachuunis himamaa jira. Godinaalee Gujii Bahaa fi Arsiitti guyyaa kaleessaa walwaraansi kan ture waggaa ta'u, loltoonni mootummaa booji'amuun maddeen keenya nuuf gabaasee jira. Wallagga Bahaa aanaalee Saasiggaa fi Deeggaatti haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa cimaan waraana mootummaa mudachuus maddi keenya nuuf himee jira. Aanichatti waraanni bilisummaa Oromoo gara kaampii loltoota mootummaatti maluun haleellaa kan raawwatan waggaa ta'u, waraanni mootummaa immoo namoota nagaa qabee hidhaa jiraachuu maddi keenya nuuf mirkaneesseera. Loltoonni mootummaa kun haleelamuu keenyaaf sababii isin jechuun uummata nagaa dararaa jiraachuunis himamaa jira. Waliigaltee ulaa galaanaa Itoophiyaa fi Somaaliilaand taasisan lubbuun ilmaan Oromoo biyya Somaaliyaa jiraatanii akka badu taasisee jira jedhame. Waliigaltee ulaa galaanaa Itoophiyaa fi Somaaliilaand taasisaniin kan dallanan lammiileen Somaaliyaa lubbuu intala Oromoo tokko balleessuun himamee jira. Intalli Oromoo Somaaliyaa jiraattu dargaggoota Somaaliyaan ajjeefamte daandii gubbaatti gatamuu miidiyaan biyyattii gabaasaa jira. Intalluun kun dargaggoota mootummaa Itoophiyaa irraa aarii qabaniin ajjeefamuu kan ibsame waggaa ta'u, torban darbe lammiileen Somaaliyaa viidiyoo karaa miidiyaa hawaasaa raabsaniin lammiilee Itoophiyaa biyya isaanii keessa jiraatanitti kakachuun isaanii ni yaadama. Haaluma kanaan lammiileen Somaaliyaa intaloo Oromoo ajjeesuun kan gatan waggaa ta'u, yeroo ammaa reeffi intaloo kana hospitaala jiraachuu maddi keenya nuuf ifoomseera. Hidhattoonni Beenishaangul Gumuz Oromiyaa keessatti haleellaa raawwataniin manneen namootaa gubuun gabaafame. Hidhattoonni Gumuz kunneen guyyaa har'aa daangaa Oromiyaa cabsuun erga seenanii booda manneen jiraattotaa gubuun qabeenya barbadeessanii deemuu maddi keenya nuuf ifoomsee jira. Hidhattoonni kunneen Wallagga Bahaa aanaa Soggee bakka Baloo jedhamutti manneen hawaasaa gubuun himamaa jira. Hidhattoonni Gumuz yeroo garaagaraatti daangaa Oromiyaa cabsuun lubbuu lammiilee nagaa balleessaa turuun isaaniis ni yaadatama. Miidhaa qaamoleen Gumuz kun raawwataniif deebiin gama mootummaa naannoo Oromiyaatiin kennames hin jiru. Godina Salaalee aanaa Dharraa ganda Ceekkaa jedhamu keessatti humnooti fiinxaleeyyii namoota ukkaamsuu fudhatanii deemaniiru jedhame. Ganda Ceekkaa iddoo addaa Adaadii jedhamutti namoota 3 ukkaamsuun fudhachuu maddeen keenya GMN itti himanii jiru. Namoonni ukkaamfaman kunneen Shimallis Katamaa, Allabbaachoo Burshee fi Radda Abbabaa kanneen jedhaman ta'uunis mirkanaa'ee jira. Aanichatti humnoonni fiinxaleeyyii namoota butuun maallaqa gaafachaa turuu jiraattonni irra deddeebiin himataa turaniiru. Humnoonni faannoo aanicha unkuraa jiru kan jedhan jiraattonni caasaa aanaa keessaa warra dhalattoota saba Amaaraa ta'antu jira waliin hojjetas jedhaniiru. Humnoonni fiinxaleeyyii kun Dharraa gara naannoo Amaaraatti kutuu kan fedha qaban waggaa ta'u, mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma kan akka salphaatti ilaalaa jiras jedhamee jira. Godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee ganda Ilaalaa jedhamu keessatti namoonni jumulaan hidhamuu maddeen keenya himan. Caasaaleen mootummaa aanichaa rakkoo geejjibaa qabdan isiniif furra jechuun uummata walga'ii erga waamanii booda jumulaan hidhuu maddeen keenya GMN himanii jiru. Godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee ganda Ilaalaa jedhamutti hawaasni walga'iif waamame jumulaan hidhamuun kan isaan gaddisiise ta'us maddeen himanii jiru. Rakkoo geejjibaa uummata mudateen wal qabate sanbata darbe irraa jalqabee akka hawaasni walga'ii ba'u labsaa turan kan jedhan jiraattonni wixata darbee hawaasni
hawaasni akkuma walgahii been hunduma isaanii hidhus mirkaneeffanneerra. Namoonni hidhaman dhibbootaan lakkaa'amuu kan himan jiraattonni hedduun isaanii yeroo ammaa hidhamanii jiraachuus mirkaneeffanneerra. Qaamoleen mootummaa uummata hidhan kana nyaataa fi dhugaatii dhoowwachuun nama gaafachuu deemullee qabanii hidhaa jiraachuus maddeen keenya nuuf mirkaneessaniiru. Qaamoleen mootummaa namoota walgahiif gandoota adda addaarraa erga walitti qabanii booda kaambii waraanaatti hidhuunis himameera. Ummatichi rakkoo geejjibaa qabaachuu isaan kanaan dura mootummaatti iyyatus qaamni gurra isaaf laate waan hin jirreef komii uumee ture. Haaluma kanaan hawaasi aanichaa rakkoo geejjibaan hedduu dararamaa jiraachuus mirkaneeffannee jirra. Manni murtii idil addunyaa himannaa Afrikaan kibbaa Israa'el irratti bantee ilaaluu eegale. Erga wal waraanni biyyoota obbolaa ta'an Israa'elii fi Filisxeen gidduutti eegalee booda jiruu fi jireenyi lammiilee Filisxeen haala yaaddessaa keessa jira. Haleellaa ishee irratti banameef deebii ulfaataa laataa kan jirtu Israa'el loltoota Hamaas caalaa namoota nagaa keessumaa immoo daa'imman daguugaa jirti jedhamuun biyyoota adda addaan himatamaa jirti. Kanaanis biyya Afrikaa kibbaa himannaa daguugaa sanyii Israa'el irratti banteen manni murtichaa guyyoota lamaaf himaticha ilaalaa jira. Kanaafis Israa'el deebii kennuuf waltajjii dhaddachaa irratti kan argamte hoggaa ta'u manni murtichaas ammaaf haala himatichaa qofa ilaalas jedhamee jira. Erga wal waraansi Gaazaatti eegalee lammiileen Filisxeen 20,000 ta'an ajjeefamuun isaanii ni yaadatama. Ayyan kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii odeessaaleen keenya kan guyyaa irraatiif qabanne kanneen hangasii turanii qopheessee dhiyeessuun kan isin faana tureen abbunnaa waa beekote. Isinis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii subscribe share godhaa isiniin jenna. Akkasumas yaadaa fi gaaffii yoo qabaattan karaa iimeela keenya gullalleemiidiyaa@gmail.com ergaa keessan nu qaqqabsiisuu dandeenya isiniin jenna. Wanta na daawwattaniif galatooma.